Yooyaa nageenya dursuu kabajamoo daawwattoota Egeree News Network karaa toora saatalaayitii Gadaa Bilisummaa chaanaaliif akkasumas YouTube fi Facebook Egeree News Networkiin kan daawwataa jirtan kun qophii addaa marii gaazexeessitootaa kan torbaniiti. Qophii keenya guyyaa har'aa irratti Bunnoo Waabeekos na waliin jira. Isinis akka nu waliin turtan gamanumaan affeerraa keenya beeksisaa Egeree News Network irraa qabnaa sadaawwannee walitti deebina. Bagagammanne jenna miidiyaan HNN hayyootaaf namoota muuxannoo gahaa miidiyaa qabaniin kan hundaa'e. HNN karaa toora saatalaayitii Gadaa Bilisummaa chaanaaliin Naayil saayitii irratti daawwachuu dandeessu. Miidiyaan sagalee uummata bal'aa HNN deeggaruuf karaa goofandimii banamee jiruun tumsaa jenna. Akkaawuntiin Egeree News Network TD Bank Duwwaa 395 muraa 538 Duwwaa 23 nuqunnamoo yoo feetan karaa imeelii miidiyaa HNN 456@gmail.com dhaamsanuuf kaa'uu dandeessu. Bulchiinsa Egeree Miidiyaa Network irraa. Tolee Bunnoo marii keenya guyyaa har'aa irratti maal harkaa qabdame mata duree seensaaf akka nu ta'utti. Tolee mata duree marii keenya guyyaa har'aatii fi akka ce'umsaatti kan nu gargaaru miidiyaaleen maal jedhanii kan jedhudha waa'ee biyya Itoophiyaa irratti yeroo ammaa kana haala Itoophiyaan keessa jirtu ilaalchisee akkasumas immoo lola naannoo Tigraayitti kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiruun wal qabatee miidiyaaleen idil addunyaa wantoota garaagaraa jechaa jiru. Itti dabalachuun keessatti hundaa'een lolli naannoo Tigraay akkamittii fi yoom akka xumuuramu kan jedhu waan ilaallu ta'a. Inni itti aanu waa'ee warra ristiideeffatanii kana ni haasofna. Lolli kaabatti geggeeffamaa jiru kun dhimma biyyaati immoo yookaan dhimma naannoon tokko naannoo biraatti wajjin qabuudhaaf kan adeemaa jiru waan jedhu sun ilaalla. Inni dhuma kana bira jiru sirna mootummaa Abiyyi fi ijaarsa siyaasaa biyyattii keessatti geggeessaa jiru maal ta'uuf jira kan jedhudha. Tolee guddaa galatoomii siin jechaa gama kootiin immoo dhimma Baha Oromiyaa Cinaaksan bakkoota garaagaraa gandoota 4 keessatti liyyuu hayiliin Sumaalee lola bal'aa bananii ilmaan Oromoo lafa isaaniirra qe'ee isaaniirra dachee isaaniirra buqqisaa jiru. Akkasumas Shawaa Bahaa Onafantaallee keessatti hidhattoonni milishoonni Amaaraa Minjaar Shonkorarraa dhufuun lafoota hedduu kiiloomeetira 45 seenanii erga qabatanii booda yeroo ammas kiiloomeetira 12 itti dabalatanii uummata Oromoo irratti dhukaasa banuun buqqisaa akka jiran irratti ni ilaalla. Lammaffaa irratti dargaggoota yookaan ijoollee umriin isaanii ganna 18 hin guunne raayyaa ittisa biyyaatiif gara adda waraanaatti bobbaasuuf qeerroo hedduu adamsanii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa Arsii, Wallagga, naannawaa Finfinneef kutaa Oromiyaa hunda akka waliigalaatti godhamaa jiru irrattis qabxii kaafnu jira. Gama baaragamatti yeroo ceenu Maarchii 7 bara 2021 baqattoonni ilmaan Oromoo biyya Yaman magaalaa Sana'aa jiraatan ajjechaan jumlaa murruq ergaa irratti raawwatee booda namootiin qaama hir'atan har'a maal keessa jiru kan jedhu irratti fi dabalatammoo Sumaalilaand magaalaa Hargeysaatti baqattoonni Oromoo dirqiin qabamanii gara Itoophiyaatti darbamaa akka jiran gariin hidhamaa akka jiran qaamaaf qalbiin akka miidhamaa jiran kan odeeffannoo irraa qabaa. Itti nufufi sirraa eegallu. Tole Itoophiyaan waggoota kana keessa almost gara waggoota 3 kaatee ijoo miidiyaa hawaasaatii fi akkasumas biyyoonni addunyaa gurra isaanii Itoophiyaa irra kaatee turani. Itoophiyaan jijjiirama siyaasaa fidee karaa qabsaa'ota Oromootiif qeerroo Oromootiin baatiiwwan 7 fi Itoophiyaan gochawwan akka biyyattii ta'e akka Afrikaatti ta'ee hin beekne wantoota jajjabeessoo ta'an raawwachaa turte. Muummichi ministeeraa saayikooloojii Oromootiin saayikooloojii Oromummaatiin ji'a 7 biyya bulchanii turanii hanga sana hanga sirna Oromoo irra dhaabbatee biyya bulchutti wantoota gaggaarii hanga Nobel Peace Prize badhaafamuu irra ga'anii turanii. Eegasii utuma iji biyyoota addunyaa kun miidiyaalee addunyaa kun biyyattii irraan kaafamanii
namichumti warra lixaa kanaan badhaafame ammas warrum lixaa kanaan barbaadamaa jira gochoota farra namoomaa ta'an yakkoota waraanaa daguggaa sanyii war crime wanto gargaraa hojjetaa jira namichi kun sanaa somna akkasuma miidiyaan hedduun miidiyaan biyyoota alaa kun hordofaa ture dhimma Itoophiyaa kana Human Rights Watch dabalatee Amnesty International dabalatee dhaabbileen UN garagaraa dhimma Itoophiyaa hordofaa turani dhiyeenya kana kaleessuma kana guyyaa lama dura miidiyaan DW conflict zone kan jedhu tokko haala waraana Tigraaytti gaggeeffamaa jiruu fi naannoleen loltoota isaanii humna addaa isaanii waliif naannoo Amaaraatiif kennaa jiru ilaalatee ibsa baay'ee tokko qaba. Naannoleen salgan kun naannoleen ja'a loltoota waliif qooduudhaan naannoo Amaaraa tumsaa jiran kuni dubbiin kun kallattii daangaa Amaaraa kabachiisuu irra darbee waraana waliin ta'aa jedhee tilmaama ka'ee ture. Kanaan dura miidiyaan kunii fi Crisis Groupiin Itoophiyaan gara wal waraansaatti akka deemaa jirtu gareen TPLF hoogganaa mootummaa Yaadig duriitii fi gareen PP ergamaa mootummaa Yaadig durii kuni akka isaan wal waraanaan tilmaamanii turan. Tilmaamni isaanii kun ta'e amma miidiyaan kun maal jechaadha gara wal waraansaatti deemu hidhattoonnumtuu naannolee kun milishoonnumti naannolee gara naangaa Amaaraa deeman kuni walitti dhukaasamaa jira. Akka odeessi miidiyaa har'a hawaasarraa arganutti har'a Isaa warra jedhamanuu fi milishoonni Somaalee fi Affaar walitti dhukaasuu eegalaniiru. Daangaa Amaaraaf jecha hiriiranii daangaa Amaaraaf jecha hiriiranii walitti dhukaasuu eegalanii walitti deebaa jiru jechuudha. Amma liyyuu haayilii Oromiyaa achi jira. Warri Amaaraa kuni liyyuu haayilii Oromiyaa kana humna addaa Oromiyaa gara silmate kana ji'a tokko dura humna addaa Oromiyaa tokko dhibba tokkorra humna addaa Amaaraa tokko nuuyyaa jedhaa turan ni yaadatta. Militariin humna addaa kun Oromoo mataaniif qofa ergama addaa qabaatan ergama gabrummaa baatan waan jiru gabrummaa baatan malee Oromoo waan ta'aniif qofa akka adda bilisummaa Oromoo yookaan walitti dhukaasu qophii qabu jechuudha. Miidiyaaleen warra Habashaa warumtamma daboo miidiyaa loltoota Oromiyaa kana humna addaa poolisii Oromiyaa kana daboo kadhatan kuni fuuldura hiriiruu qabu. Nu isaan hin amannu duuba hiriiranii waraana waan danda'uuf hin amannu jechaa jiran. Kanaafu ibsi miidiyaan kun baasee shakkiin qabu gara wal waraansaatti deemaa jiru jechuudha. Lolli naannoo Tigraaytti gaggeeffamu kuni amma miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa hoogganuu fi namoonni ilaalcha Itoophiyaa qaban kuni waan sanaa isaan tokko beektaa wanta bitaasitti galu. Dur Aduwaa dil jedhanii injifannoo Aduwaa jedhanii dachee Itoophiyaa walakkaa irratti Aduwaan waggaa 130 nu qabachiisan. Beektaa dhaloonni si dur ture dhaloonni har'aas akkamitti Aduwaa dileen dachee Itoophiyaa irratti yeroo isaa daangaan Itoophiyaa galaana diimaa dha. Eertiraan utuu daangaa biyya Itoophiyaa taatee jirtu Aduwaa diliin Tigraayitti kabajama. Nu goyoomsaa nu dhufan jechuudha. Dhaloota ammaa kana goyoomsaaf maal godhamu ammoo dhimma daangaa Tigraay dhimma warra Amaaraa daangaa babal'ifachuudhaaf lola naannoo tokko irratti bananiyyuu dhimma biyyaa godhanii loltoota naannoo ajandaa biyyaa godhan jechuudha. Fakkeenya milishoonni Amaaraa kun gara Beenishaanguliin dhaqanii Matakkal keenya jedhu Oromiyaa irraan Salaaleen keenya jedhu ammoo darbanii Wallagguu keenya jedhu. Dhaqanii Sudaaniin Tigraayin naannoo Amaarrii irra qubatan kun naannoon sun guutuun ollaa isaanii wajjin nagaan jiraachuudhaa fi amala gaarii hin qaban. Sudaaniin illee wal lolanii Beenishaangul wal lolanii Oromiyaa waliin wal lolanii Affaariin wal lolanii Tigree wal lolanii bakka takka nagaan qabanuu jechuudha. Akkuma walii gadaatti walitti bu'an naannoo hundumaa jiru walitti bu'aa jiru. Amma jara fedhii isaanii dhaabbatu. Akkasi gara ajandaa keenyatti haaluutti deemnu yoo xumurteeffate. Yeroo darbe raayyaan ittisa biyyaa namni 7,000 ol ta'u Tigraay keessatti booji'amee akka ture fannoon diimaa dhaqee galmeessanii turanii. Jarris immoo Tigraay Miidiyaa Haawus Dimtsi Wayyaaneen miidiyaaleen naannoo Tigraay namoota kana koloneelota dabalatee dubbisaa haala isaanitti qabaman uummataaf ifoomsaa turan. Garuu Meejor Jeneraal Baacaa Dabaleen immoo Photoshoppiin hojjetameetu kan jedhu yaada lamatu ture. Haa ta'u malee humni raayyaa ittisa biyyaa gara Tigraay keessatti waan dadhabeef
waan dhumateef humni isaanii waan hanqateef yeroo ammaa kana Oromiyaatti deebi'anii qeerroo umuriin isaanii hin geenye lolaaf kan hin geenye akkuma seera addunyaattu bara 1989 seera tumameen daa'imni waggaa 15 gadi tokko lola irratti hiriirsuun yakka deebi'ee immoo seera fooyyee kanaan bara 2002 seera fooyyeen seera tumameen akka addunyaattu nama waggaa 18 gadi qaamni kamtu riphee lolaas ta'e mootummaas ta'e dhimma waraanaatiif itti fayyadamuun yakka akka ta'e guutummaan seera sana kaa'ee jira. Itoophiyaanis nama seera sana jalatti bultu taatee otoo jirtu Shaashamannee keessatti waan ta'e tokkoon gabaabaadhumatti sitti hima. Aanaa Arsii Nagallee keessatti daa'ima waggaa 15 haadha isaatiif kophee xaragee kan jiraatu tokko ture. Haati kun iji isaa jaamaan namni mucaan kun kophee namaa haxaayetu haadha jiraachisa. Garuu haadha jaamaan argate kanan haadha jaamaa isaa nama jiraachisu. Garuu kaabinoonni mootummaa daa'ima kana qabanii gara adda waraanaatti erguuf mooraatti gaafa galchanu haati iji jaamaa kun dhageesse maaloo nalaalaa anjaamaadha. Ilmoon kun irraa deemnaan ganna baasa, na galcha, na nyaachisa jennaan lakkee haganatti nuyi jiraachisa. Ilmi kee immoo daangaa Oromiyaa tiksuu deema malee gara adda waraanaa deemaa jiru. Leenjii fudhatee dhufe miindaa gaariin sii qacaramaa jedhaniitiyyuu afaan qabanii namoota hedduus afaan faajjessani. Kanaaf garuu mootummaan kan inni leenjisaa jiru gootota keenya gara qeerroon kaleessa dhakaan wayyaanee ari'ee har'a immoo qawweedhaan wayyaanee barbadeessuuf deemaa jira kan jedhu dhaadannoo kaabinoonni mootummaallee miidiyaa gurguddaatti bahanii haasa'aa jiru. Kanaan ijoollee waan beenne tooftaa lolaan beenne torban lama kennanii nama leenjii waggaa 40 ol muuxannoo waraanaa qabanutti bobbaasanii ilmaan Oromoo ficcisiisaa jiru kan jedhudha. Kanaaf Oromiyaa keessa sarbamiin mirga namoomaa raawwataa jira kan jedhu nuuf harkaa qaba. Qabxii lammaffaa waan itti dabaltu yoo jiraatte gabaabsituu kana gubbaatti lolli Tigraayatti gaggeeffame kun lolli mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi lolli TPLF gidduutti gaggeeffamaa ture already raawwateera. Xumuramee jira jechuudha. Olaantummaa TPLFtiin xumuramee jira. Amma mootummaan federaalaa naannoo Tigraayitti mootummaa kan yeroo hundeesse tapha tokko taphatan. Moomanii loltoota isaanii oofishaalii baasuurra garaagarummaa daqiiqaa 7tti mootummaan kan yeroo naannoo Tigraay fi mootummaan federaalaa ibsa waliin baasanii wal gaggaafatanii waliif deebii kennanii waraana baafneera jedhan. Garuu dubbii sana miti injifatamanii baanii already hin baraaraman jechuudha. Kan baraaramanis deeggartoota isaanii jalaa baraaraman malee warra duruu hojii isaanii hordof jalaa hin baraaramne injifatamanii baanii. Amma lolli deemaa jiru lola mootummaa federaalaaf TPLF otoo hin taane Amaaraa fi Tigraay warra ristii deeffannaa jiru. Babal'ifachuun qabaa fi babal'ifachuun qabdu. Na saamuu qabdaa si saamuu qabaa fi na saamuu qabdu gidduudha amma. Kun kana. Loltoonni booji'aman amma koroonii dabalatee Jeneraal Baacaan dabalee bara warra TPLF guddisee nu caalaa warra TPLF beeka Baacaa dabalee hin beeka jara sirriitti beeku jechuudha. Baacaa dabalee akka fiigicha qaxxaamura biyyaa kan Hayilee Gabrasillaaseeti jedhee Photoshop waraana kan ilaalle hogga amma ganda keessa dargaggoota kakaasan raayyaa ittisa biyyaa goota achi goota qopheeni kakaasan ijoolleen kunis bara gaafa dhaqanii booji'amanu Photoshopidha keenya miti ijoollee kana keenya miti hin kaa'u jechuudha. Akkasii guddaa galatoomne addi bilisummaa Oromoos ibsa baase keessatti daa'imman umuriin isaanii hin geenye adda waraanaatti bobbaasuun seera idila addunyaa kan cabsee fi yakka namoomaa irratti raawwate jedhee baasee jira. Qabxii itti aanu lammaffaa yoo qabaatti deemee egaa saa keenya saa gabaabaa waan qabnuu fi daqiiqaa 45 qofa waan qabnuuf haala jiru gaggabaabsinee ijoowwan qalbii nama hawwatan waan irra darbamuu hin qabne gama keessaniin gahaa jirraa isiniin jenna kabajamoo hordoftoota HNN. Kan itti aanu dhimma Abiyyi fi ijaarsa sirna ijaaraa jirudha. Abiyyi barre sirna kamii sirna federaalizimii biyyattii ittiin waggoota 30 fi hoogganamaa turte diigeetti jira. Diigameera jechuu ni dandeenya. Sirni ijaaruuf immoo fedha qabu sirna qeenxummaa yookaan immoo sirna nugusummaa kana akka namoonni siyaasaa tokko yaada isaanii kennaa jiranitti immoo namichuu lamman irraa hin baara. Federaalizimiis diigeera
sirna ofii barbaadillee ijaarrachuuf immoo yeroo yoon qabu humna sittiin qabu. humna sittiin qabu irraa ergaa darbeeraa jedhamaa jira. Egaa kana yeroo dheeraadhaaf hayyoonni Oromoo yeroo garagaraatti irratti dubbataa turanii sagantaan keenya itti aanu hoogganaan humna addaa naannoo Beenishaangul ajjeefame. Hoogganaan humna addaa Beenishaangul kun Fariidee Boojii jedhama. Gara aanaa Odaa Bildigaa jedhamutti osoo jaarsummaaf imalaa jiru riphee loltootaan karaatti ajjeefame eegdota isaa wajjin kan jedhantu jiru. Namni kun gariin humnuma isaa wajjin bobbaasetu isa ajjeese jedhu, gariin immoo riphee loltoota ajjeese jedhu. Warri riphee lolaan bakka sana keessa osoo haga yoonaatti itti gaafatamummaa isaa hin fudhanne qaamni ajjeese kana jechuudhaa fi wanti danda'amu kana jechuu waan dandeenyu hin qabnu. Garuu namni kun waggaa 11f naannoo sana humna addaa ajajuudhaan bobbaasuudhaan nama hoogganaa turedha. Bara jijjiiramni 2018 dhufe keessatti humna addaa naannoo Beenishaangul hidhachiisuun uummata Oromoo hedduu Beenishaangul keessaa buqqise. Namoonni hedduun du'anii ajjeefamanii du'a ilma namaatiin malle du'anii kana miidiyaan garagaraas gabaasaa ture, nullee gabaasaa turre. Kanaaf namni kun yeroo ammaa hidhattootaan isa ta'uu qaama biraatiin haa ta'uu lubbuun isaa addunyaa kanarraa darbee jira. Aanaa Sadal bakka jedhamu keessatti bakkuma sana riphee loltoonni yeroo garagaraatti aanaa kana to'achuun mootummaa, waajjira mootummaa, humna addaa naannoo sanaa raayyaa ittisa biyyaa unkuteessanii rukutanii yeroo adda addaatti marroo 3 qabatanii gadhiisaniiru. Ammas yeroo 4ffaaf qabatanii jiru kan jedhuun of harkaa qaba. Ajandaa keenya itti aanutti yeroo dabarru baha Oromiyaa fi Shawaa bahaa keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa gara Ona Fantaalleerraa Minjaar Shonkorarraa ka'uun dhufanii Ona Fantaallee Karrayyuu aadaan safuun duudhaan Oromoo moggaasi maqaa, moggaasi lafaa, moggaasi maqaa kan irraa hin jijjiiramne haga yoonaa jiru. Hidhattoonni naannoo Amaaraarraa dhufan kiiloomeetira 45 Oromiyaa keessa seenuun waggaa 2 gidduu qabatanii yeroo ammaa immoo kiiloomeetira 12 dabalanii qabatanii lafa Oromoorraa qubatanii jiru jechuudha. Ilmaan Oromoo kana qe'ee isaaniirraa yeroo buqqisan bakka Qorkee jedhamurraa yeroo buqqisanu nama hedduu ajjeesanii mana irratti gubanii gaalarraa saamanii re'eerraa saamanii saamicha guddaa raawwataa jiru. Bifuma wal fakkaatuun baha Oromiyaa Onaa Cinaaksan keessatti daarimuudhaa fi Didaa Waalee bakka jedhamu qabatanii uummata keenya hedduu qe'ee isaaniirraa buqqisanii jiru. Waan nama dhibu, waan nama ajaa'ibu, Oromoon ilmaan Oromoo dacheen mul'is abbaa gadaa itti dhalate. Onni Cinaaksan keessatti hedduun isaanii afaan Sumaaleellee haasa'u. Garuu nuti Oromoodha, hiddi keenya Oromoodha, dhiigni keenya Oromoodha, nuti Oromiyaadha jedhaniitiyyuu lolli guddaan irratti adeemee qe'ee isaaniirraa buqqisamaa jiru. Waltumsa keessa ba'anii waraana naannoo Sumaalee tumsuudhaaf Sumaalee Hargeysaarraa jalqabanii hidhatanii dhufanii uummata Oromoo buqqisaa jiru kan jedhudha. Asirratti wanti nu dabaltu yoo jiraate waa'ee cabiinsa daangaa Oromiyaa kana kan karaa Cinaaksan haa ta'u kan gara Darraa akkasumas kan gara Karrayyuu kana gaafa ilaaltutti biyyattii eenyutu hoogganaa wanta jedhu cabiinsa daangaa dura biyyattii sana eenyutu hoogganaa jira Oromiyaa waan jiru yaadachuu qabdu, yaaduu qabnas. Mootummaan Abiyyi Ahmed diina kee bar jabina isaa yoo beekte itti fayyadamta jiru. Amma Dr. Abiyyi Ahmed jabina isaa keessaa wanta dinqisiifadhu tokkotu jira. Waan dinqisiifadhu tokko Abiyyi. Maal dinqisiifadhu beektaa? Yeroo dhiyoo gidduutti, yeroo gabaabaa gidduutti, yeroo xiqqoo yeroo gabaabaa gidduutti, yeroo waggaa tokko hin guunne gidduutti namoota saayikooloojii Oromoo hin qabne miseensota caffee Oromiyaati ka'ee hanga koree hojii raawwachiiftu namoota 55 Oromiyaa sanaa ka'ee hanga caasaa gandaatti Dr. Abiyyi namoota saayikooloojii Oromoo hin qabne funaannatee aangoo kaawwate. Kana maal ajabsiisa maattu na ajaa'ibanaani namichi kun durum qopheeffate moo namoota kana listii isaanii qabu waan jiru gaafa yaadu na ajaa'ibana. Namichi namoota amma keenyaaf Shimallis amma saayikooloojii Oromoo qabu Cinaaksanii miti
darraa miti amboon mataansa warra mara bora amboo yoo cabsanii yoo fudhatanii amboo gaafatanii akkama loltoota naannoo Amaaranii kana waraanaan waa godhuu dhiisitanii ibsumaallee amboon kan Oromiyaati qaama Oromiyaati even bakka itti dhadhalleen jiru shimalisi saayikooloojii Oromummaan qaban amma yeroo loltoonni Oromiyaa humna addaa poolisii Oromiyaa Amaaratissuuf eenyummaan jir seenaan jir lafa namaa weeraruu dhaqee tumsa gargaaraa jirutti jirri immoo jedhaan dhufanii kara kaariitti lafa Oromiyaa cabsaa jiran. Loltoonni gaafa walloon humna Amaaraatiin birgeedii loltoota Minilikiitiin weeraraman ajjeefaman gara darraatiin warri Amaaraa lafa Oromiyaa cabsanii qonnaan bulaa Oromoo irratti dhukaasu. Poolisiin Oromiyaa amma Amaaraa deemu kun waan gooneef gara darraatiin kiiloomeetira 40 kiiloomeetira 45 darraa keessa galanii gara Muyyaaleetiin poolisiin Oromiyaa amma Amaaraa tumsuu deeme kun Oromoon fayyadu. Ayyin kabajamtoota daawwattoota jennaan sagantaa keenya akkuma itti fufetti jira sirba tokko isin affeerre boqonnaa xiqqoo fudhannee walitti deebina. Wayyoo yaa sangaadaba gasoo gurguddoo nama baachiisa wayyoo ameessa daba. Buddeena duwwaa nama nyaachisa wayyoo yaa haadhoo daba kophumaa ofii nama deemsisa wayyoo yaa qalbii daba hambaa buddeena nama nyaachisa wayyoo yaa gamtaa daba marabbaa daba alagaa ormoo nama reebsisa. Kuti sirenko ishengo roko dubo Erro manchise male Erro manchise male Erro manchise male Erro manchise male Teknishaanonni keenya sirba kana istiidiyoo irraa nu gadhiiftanis guddaa galatoomaa jecha gara qophii keenyatti yaalutti dabarraa waraanni bilisummaa Oromoo waboon Oromiyaa bakkoota garagaraa kibba Oromiyaatti mana hidhaa cabsuun ganda magaalaa bakkoota garagaraa to'achuun hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessaa baasee jira. Akkasumas lixaa Oromiyaaf giddu galeessaa keessatti injifannoo guddaa galmeessaa akka jiru miidiyaalee hawaasummaaf addi kun beeksisaa jira. Dhimma kana irratti bunno waan nu dabaltu qabda. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon haala kanaan dura hin beekamneef hin eegamneen ol adeemsa ajaa'iba adeemsa ariifata deemaa jira. Akkuma beekamu tarkaanfifan jajjaboo fudhate keessaa guyyaa kaleessaa gara Gujii kanatti manoota adabaa mootummaan abbaa irree ilmaan Oromoo sababa ilaalcha isaaniitii fi sababa Oromummaatiif isaanii hedduu mana hidhaa keessaa isaan bilisa isaan baaseeti jira. Naannoo Gujii kanatti waggoota 3 darbanii fi mootummaan abbaa irree waraanicha irra darbuudhaan uummata naannoo sana baay'ee rakkisaatii ture. Waboo soortu jechuudhaan ilmaan keessattuu adda bilisummaa Oromoo loltoota waboo keessa jira jechuudhaan maatii doorsisaa maatii hidhaa ajjeesaa mana irratti gubaa turan. Keessaa wanti garaa nama nyaatu gara Gujii kanatti waraanni bilisummaa Oromoo amma kaleessa viidiyoo tokko gaafa ilaaluuni dhukaasanii mana hidhaa keessaa hogga loltoota baasanu namoonni naanii fiigaa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo ammam namummaa ammam sabummaa akka qabu viidiyoo sana ilaalteen barta jechuudha. Tarii teknishaaniin keenya nu gochuu danda'a viidiyoo kana. Hin dhukaa sagalee irrifatina rasaasa irrifatina ijoollee keenyatu dhukaasa jira. Mucaa isaa harka baatanii gara faallaa loltoota sanaatu hin taane gara loltoota kanatti fiigan jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Mootummaan Itoophiyaa agam keessumaa mootummaan gaangistaaroota PP hoogganamu kuni hammam uummata kanaa fi loltoota adda bilisummaa Oromoo loltoota waboo kana watti naquuf amma akka carraaqaa ture isaaf hin milkoomne nu agarsiisa jechuudha. Akkas viidiyoo sana irratti illee jaalli tokko maqaa isaa hin beeku miidiyaa hawaasummaa irratti yeroo hedduu suuraan isaa ni baha.
ummata hedduu walitti qabee haasofsiisaa ture nuti obboleessa keessanii isin bilisoomsuuf Oromiyaa bilisoomsuuf ajaja waraanaa biraa boroo riqicha taanee isin ceesisuuf galatoome. Riqicha taanee isin ceesisuudhaaf iyyuu qabsaa'aa jirra nuti waraana bilisummaa Oromooti malee shiftaa Shimallis Abdiisaa Abiyyi Ahmad kaabineen nyaaphi mootummaan gadi bobbaase jedhu miti nuti humna keessan lafee dugdaa keessan riqicha keessan jedhee haasa'aa ture. Namoota hedduus walitti qabee waraana bilisummaa Oromoo haasofsiisaa ture. Namni hedduunis caqasaa turanii gaaffii gaafataa turan walii deebisaa turan. Mana hidhaa hiraarsaa ilmaan Oromoo dabaan itti dararamaa turanis cabsee ulaarraa banuun bilisoomsee jira. Lixaa Oromiyaa Gendabaratti keessatti baadiyyaa keessa deemanii dabballoonni mootummaa waraanni Eertiraa liyyuu haayilii humna addaa Oromiyaa akkasumas loltoonni Amaaraallee keessa jiru jedhu federaalarraa kan dhufan uummata hedduu nyaaphi bobba'anii hiraarsaa turanii waraanni bilisummaa Oromoo dhahuun coobbii keessa bakkoota garagaraarraa barbadeessee baasee bakkoota hedduu to'achaa akka jiru gabaasaaleen bahaa jiran sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo dabalatee miidiyaaleen garagaraa gabaasaa akka jiran torban kana keessa kan hubanne ture. Lixaa Oromiyaarras Garjeeda bakka jedhamu baadiyyaa keessaa akkasumas Onaa Qilxukaarraa bakkoota garagaraarraa gaara Abbaa Seenaa akkasumas addatti immoo Horroo Guduruu Wallaggaa keessa waraanni bilisummaa Oromoo nyaapha dha'ee barbadeessee baasaa akka jiru miidiyaaleen hawaasummaa kanarratti ijoo miidiyaa torban kana turanii gama kootiin goola beeraa kanan jedhatu immoo gama lixa Oromiyaa keessaa tun beeni waraanni bilisummaa Oromoo waboone ona lixa Oromiyaa Iluu Abbaa Booraa Aanaa Daaramuu ganda Uche jedhamu keessatti guyyoota lamaaf olaantummaa fudhateera. Loltoota mootummaanii fi milishaan ganda sana gubbaa uummata baay'ee rakkisaatee turanii dura hooggantoonni gandaas dargaggoota baay'ee rakkisaa turanii torbanuma kan keessa tarkaanfii guyyaa lama walitti aansee fudhateenii ganda sana ganda lamaadha gandattiin to'atees jira. Istiraatiijii waraanaatiif bakka sana ibsuu hin barbaachisu. Garuu bakki suni bakka waraanni bilisummaa Oromoo irra caalaan itti sochoon hammatee jira. Bakka leenjii bakka kuusumaaf ta'ee jira jechuudha. Kanaafi godina Abbaa Booraa keessattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gaarii irra jira jechuu keeti. Akkasumas baha Oromiyaa fi giddugaleessatti kibba baha Oromiyaa godina Arsii bakkoota garagaraatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo cimee akka itti fufee jiru miidiyaaleen waraana bilisummaa Oromootti dhiyeenya qaban raadiyoon arraata biyyoolessaa Oromiyaa dabalatee gabaasaa jiru. Kabajamoo daawwattoota Egeree News Network beeksisaa qabna nuun jechaa jira teeknishaanni keenya beeksisa kana dhaggeeffannee walitti dachaana. Baga gammanne jenna miidiyaan HNN hayyootaaf namoota muuxannoo gahaa miidiyaa qabaniin kan hundaa'e. HNN karaa toora saatalaayitii gadaa bilisummaa chaanaaliin naayil saayitii irratti daawwachuu dandeessu. Miidiyaan sagalee uummata bal'aa HNN deeggaruuf karaa goofandimii banamee jiruun tumsaa jenna. Akkaawuntiin Egeree News Network TD Bank Duwwaa 395 muraa 5238 Duwwaa 23 nuqunnamoo yoo feetan karaa imeelii miidiyaa HNN 456@gmail.com dhaamsanuuf kaa'uu dandeessu. Bulchiinsa Egeree Miidiyaa Neetwork irraa. Egaa miidiyaa Egeree News Network toora saatalaayitii irraa akka inni turuuf deeggarsi keessan bu'uura miidiyaa kanaati. Humna ta'aa fi miidiyaa kanaa siniin jenna. Anamma qabxii tokko qofatu gama kootti hafaa innis rakkoo uummanni Oromoo bal'aan biyya Somaaliilaand magaalaa Argeessaaf biyya Yaman magaalaa Sana'aatti ajjeechaa jumlaan irratti raawwate maal keessa jiru kan jedhu irratti yaada gabaabduun qaba. Otoo kun hin kaasin dura gaaffii xumuraa kan isii qabu. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay yaadi isaa maali? Yeroo ammaa kana imalli isaa gara kamitti?
maal gochuuf adeema? Uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Mee wantoota hayyoonni miidiyaa hawaasummaa irrattis ta'ee akkasumas immoo kallattii garaagaraatiin dubbataa jiran yoo harkaa qabaatte kana sagantaa kee goolabii anis yaada koo xumuree nagaadhaan manna. Okay, addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF deemsa ajaa'ibaa deemsa uummati inni deemaa jira. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay olaantummaa lolaa waraanaa mootummaa Itoophiyaa irratti fudhate caalaa olaantummaa dippiloomaasii fi xiinsammuu fudhatee jira mootummaa Itoophiyaa irratti. Akkam jettee yoo carraanaa kennite gareen TPLF garee mootummaa amma PPP bulchaa jiru kana hoogganaa turedha. Mootummaa saba Oromoo ta'ee saboota biraas miidhaa ture. Garuu gareen kun deebi'ee Abiyyi Ahmed ijaarsa sirnaa fi sirna diiginsa ijaarsa sirna haaraa ijaaruu barbaadu isaatiin sirna qeenxee ijaaruu barbaadu isaatiin TPLF carraa argate. Carraa kamii carraa deebitee deeggarsa argatan jechuudha. Saboonni kun gareen TPLF kun jechuudha. Gareen TPLF amma olaantummaa seeraa olaantummaa waraanaa fudhateera. Mootummaa federaalatti olaantummaa miidiyaa fudhateera. Olaantummaa dippiloomaasii fudhatee jira. Amma lola Tigraay keessaa baasuudhaaf daangaa naannolee isaanii jiran gara Affaar gara Amaaraatti fidee jiru. Amma jirri waraana naannoo Tigraay keessaa baasaa jiru jechuudha. Waraana Amaar dachee Amaaraa dachee Affaar keessa gochaa jiru jechuudha. Otoo dubbannu hajajaan humna waraanaa isaanii nama guddaadha. Nama saayinsii waraanaa beekuudha. Jiran Saadiqaan isaan hoogganaa jira. Hoogganaa raayyaa itaamaa jiru sin biyyaa ture namichi kun. Namichi kun 1991 hogga TPLF gidduutti rakkoon uumame nama ilaalcha biyyaa qabuu fi nama hacuuccaa gareen TPLF saboota biyyattii irratti footu nama mormaa ture. Mootummaan kun dhiibee garee isaanii dabalee jechuudha. Kana gubbaatti naa qabe. Namichi garee TPLF mormaa ture kun. Mootummaan Itoophiyaa immoo itti fayyadamuu dadhabee achi dhiibee dabale kun amma garee TPLF ijaare istiraatiijii waraanaa biyyattiin baachuu hin dandeenye uumee jira jechuudha. Kana lammaffasaa garee TPLF baldeessaa badiiwwan gurguddaa saboota biyyattii irratti Oromoo dabalatee gaggeessaa ture. Inni irraanfatame amma badiin TPLF uummatattii biyyattii irratti irraanfatameera already. Maaltu irraanfachiise? Ani amma irraanfadhe maaltu na irraanfachiise? TPLF gochaan Abiyyiin har'a godhaa jiru. Gochaan mootummaa hammeenyummaa TPLF goote akka dagatu godhe. Amma torban kana amma miidiyaa hawaasaa irratti qondaaltonni mootummaa ergamtoota nafxanyaa Oromiyaa hoogganan PP'n Oromiyaa kuni utuma irraanfatame dhumaatiin dargaggoota bishooftuu dhuman irraanfatamaa jiru. Inni irraanfatamu OBN bishooftuu turee dhumaatii kanaan gabaasne. Qondaaltonni mootummaa bakka ayyaana kana ture gabaasaa nama 50 du'eedha. Nama 50 du'eedhaan nama 700dhaan. Qondaaltonni mootummaa Taayee Dandaa dabalatee namoota amma Shimallis Abdiisaa dabalatanii namoonni har'a akkamitti dhumaatii dhaloota keenyaa bishooftuu irraanfatan jedhu kuni si'a san akkas ni yaadanna bara. Amma TPLF gochaa san godhaa turte inni irraanfatame jechuudha. Maaliif irraanfattu kan nuun jedhan inni irraanfanne kan Calanqoos inni irraanfanne nuyi kan naannolee sin irraanfanne kan bishooftuu sin irraanfanne kan Abiyyiin argoo sin irraanfannu garuu kan TPLF kaleessaa inni irraanfanne inni obsine malee akka obsinu kan nu godhe immoo gochi jirri kun gareen mootummaan gaangistaariin kun saba Oromoo godhaa jiru akka irraanfannu nu jechuudha. Kun jiraaf deebi'aa ta'u. Akkasi guddaa galatu. TPLF olaantummaa kan miidiyaa fudhatteetti jenneerra kan siyaasaa fudhatteetti kan waraanaa fudhatteetti kan dippiloomaasii fudhatteetti korratoo waliigalleerra amma TPLF daangaa Affaar qabachaa jirti. Maaliif gara Affaar deemte kan jedhu gaaffiidha. TPLF ulaa alaarraa cufamtee jirti. Eertiraan cuftee jirti. Karaa Sudaanii waraanni Itoophiyaa gama lixa Tigraayin Umaraatiin cufee jira. As gara kibba lixaatiin naannoo Amaaraa cufee jira. Amma carraa jarri qabu gara Affaariin cabsu. Affaarin gaafa cabsanii daandii baaburaa kan Finfinnee osoo gaafa qabatanii game over ta'a jechuudha. Abiyyi Ahmediif. Warri TPLF ulaa alaan qabanu Abiyyi ulaa galaanaa qabu. Achi gubbaatti maaltu akka dhufu gara fuuldratti kan laalu ta'a. Inni lammaffaa jarri amma gara utuma Abiyyiin milishii waraanaas loltoota fixee poolisii federaalaa fixee hidhattoota gandaa kana gara Amaaraatti guuraa jiru jarri arkiiloo dhufuun see kun waan nama shakkisiisudha. Abiyyi amma arkiiloo dhufuu isheerra arkiiloo dhuftee ani si wajjin fiiguur isin gara Amaaraa dhaqaatii dhuma qoraan beektamni qoraan abidda. Achitti narraa eegaa Amaara akkasaa wal jaan dabarre narraa eegaa. TPLF garam deemaa jirtu waan jedhu maal laallachuu.
Tole guddaa galatoomi qabxii koo inni xumuraa kan guyyaa har'aa irratti goolabnu Maarchi 7 bara 2021 biyya Yaman magaalaa Sanaa mana hidhaa Jawaazat jedhamu keessatti ajjeechaa jumlaa murruq ilmaan Oromoo 300 ol ta'an guyyaa tokkotti ajjeefaman akkasumas biyya Somaliland Hargeysaa keessatti waan ilmaan Oromoo irratti ta'aa jirudha. Biyya Yaman keessatti ilmaan Oromoo hedduun ajjeefamanii gariin qaamaa qalbii miidhamanii namni hedduun ibiddaan gubate faffaca'anii jiru. Namootiin ibiddaan gubatan kun qaamni isaanii luqqa'ee dhume ijaan ilaaluuf nama sururu yeroo ammaa kan hedduu rakkatanii bakkoota garaagaraa ulaa namaa jalatti kufanii akka jiran gariin immoo mana hospitaala keessaallee baha jedhamanii gabbaafamanii rakkataa akka jiran HNN'if gabaasaa Yaman irraa qaqqabaa ture ni ifoomsa. Gama biraatiin baqattoonni Oromoo biyya Yaman magaalaa Sana'aaf Adan keessa baroota dheeraaf jiraatan magaalaa Sana'aa keessaa milishoonni Huutii kaaba biyyattii qabatanii bulchaa kan jiran ilmaan Oromoo haati ilmaan manatti dhiiftee osoo sen gara dalagaa deemtu abbaan maatii mana dhiisee gara dalagaa deemaa osoo jiru ilmaan irraa qabamanii magaalaa Adan itti darbamanii jiranu mana hidhaatti buusanii mana hidhaarraa fuudhanii ilmaan Sana'aatti hafanii haatiniif abbaan immoo magaalaa Adanitti bu'an yoo xiqqaate kiiloomeetira 700 olitti walirraa fagaatee akka jarri kun walitti hin dhufnellee waraanatu jira gidduu kana lamman akka isaan hin dhufnetti maatiin gargar faca'ee jira. Namootiin Sana'aarraa gara magaalaa Adanitti darbaman kunneen ulaa UNHCR duratti deemanii hiriira ba'uun rakkoo keessa akka jiran maatii wajjin gargar ba'anii ilmaan isaanii Sana'aatti hafe isaan immoo Adanitti rakkataa akka jiran gaafa dubbatan akkasumas ulaa UNHCR duratti hiriira ba'anullee nama isaan dhaga'u dhabuudhaan rakkoo hamaa keessa akka jiran odeessi HNN qaqqabee ni ifoomsa. Ilmaan Oromoo biyya sana keessa jiran siyaasaan baroota dheeraaf bara dargii bara wayyaanii lolanii humna isaanii yeroo isaanii umurii isaanii itti fixanii biyyarraa immoo sirni ari'ate biyya sana keessatti rakkataa jiranidha. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti gargaaraa tumsaa bira dhaabbadhaa harka keessan eeggataa jiru jenna. Akkasumas immoo biyya Somaliland magaalaa Hargeysaa keessatti ilmaan Oromoo osoo isaan UNHCR jalatti galmaa'anii jiranii viizaa eeyyama jireenyaa kaffalaa qarshii fidaa jedhanii namoota kana hin qabnu nuti UN jalatti galmoofnee jirra jedhan immoo qabanii tumaa qabeenyaa isaanii saamaa daangaa Itoophiyaa Wacaalee bakka jedhamutti darbatamaa akka jiran daa'imman hedduu tumanii haadhaaf ilmoo gargar baasaa mana hidhaatti raarsaa akka jiran odeessa jirra nu qaqqabe ifa godhaa. Gama kootiin kan hin qabadhee dhiyaadhe asirratti goolabeen jira. Ati hoo goolabde? Goolabeetiin jira dhimma hidhamtoota ilmaan Oromoo biyya Saawudii fi Yemanii jiran kana gubbaatti kaleessa viidiyoo ajaa'ibaa tokkotu ture. Daa'immanii manni hidhaa Saawudii nyaata geessotaa qofa kenna. Geessota qofatu bishaan kennamaa jiraaf nyaata kennama. Daa'imman xixiqqoon harma haadhaatiin jiraatanu aannan dhuganuu harma qaban. Daa'imman du'aati jiru jechuudha. Utoo haati ilaaltu utoo haati bira teessee ija isaa qabgootee ilaaltu daa'imman du'aa jiru, daa'imman bu'aa jiru, haati daa'immanii bu'aa jirti. Kana gama mootummaatiin sochiin godhamaa jirus baay'ee laafaadha. Uummanni Oromoo sagalee akka ta'uuf asumaan waamicha dhiyeessina jechuudha. Tolee kabajamoo daawwattoota Egeree News Network karaa toora saatalaayitii Gadaa Bilisummaa chaanaaliif YouTube fi Facebook Egeree News Networkin kan nu daawwataa jirtan qophii marii gaazexeessitoota kan torbaniiti. Egaa asirratti goolabnee jirra. Torbee gaarii isa dhufuun Rabbi nagaa fayyaa guutuun qaamaa qalbiin walitti nu adachaasu jecha nagaatti asirratti goolabnee jirra. Baga
Baga gammanne jenna miidiyaan HNN hayyootaaf namoota muuxannoo gahaa miidiyaa qabaniin kan hundaa'e. HNN karaa toora saatalaayitii gadaa bilisummaa chaanaaliin naayil saayitii irratti daawwachuu dandeessu. Miidiyaan sagalee uummata bal'aa HNN deeggaruuf karaa goofandimii banamee jiruun tumsaa jenna. Akkaawuntiin Egeree News Network TD Bank Duwwaa 395 muraa 5238 Duwwaa 23 nuqunnamoo yoo feetan karaa imeelii miidiyaa HNN 456@gmail.com dhaamsanuuf kaa'uu dandeessu. Bulchiinsa Egeree Miidiyaa Neetwork irraa.